dubartiin sadarkaa qabdu dhiira sadarkaa qabu tokkoof sadarkaa dabaluu hin dandeetti. Waan biraa gochuu fi hin dandeettu. Dubartiin qarooteen yaani zakiyyaa taate dubartiin akkasii ammoo dhiirri tenshinii isaa akka hatamu gochuu hin dandeettu. Maashaallah akkam akkana taatu jettiin tun jira. Dubartiin bareedduun ammoo ta bareeduma qabdu dhiirri bas yaani maashaallah kan birabbakan isum subhanallah bareeduma ajaa'ibaa qabdi. Yaani gara bareeduma isii saniin qofa tenshinii isii hata malee waan biraatiin miti. Laakiin dubartiin garaa laaftu, dubartiin onneen isii qulqulluu, dubartiin saala qabdu dhiira fedhe argachuu dandeetti. Dhiira fedhe argachuu dandeetti. Dhiira akka ofii barbaaddu san argachuu hin dandeetti. Dhiirrillee dubartii akkasiisaniif harkifama. Fakkatullee maan taane. Ta dhumaa san qofa ta umrii dheeraa dhiira wajjin jiraachuu dandeettu. Kuwwan ammoo yeroodhaaf. Yaani ta sadarkaa dabaltuu, ta sammuu qabdu, ta bareeduma qabdu tunniin yeroodhaaf hawatti malee san booda ija dhiiraatii kufuun ishee hin oolu. Ta dhumaa garuu yoomiyyuu onneen baatu. Sadan jalqabaa sunniin yookaa xiinxallitee agartu ta'e faayidaan waan walitti hidhame bareeduma isii, sammuu isii, sadarkaa isiitiif isitti dabalamuu danda'a. Laakiin ta dhumaa sun ammoo wayita itti dabalu, wayita itti dabalame dhiirri tokko, wayita itti dabalamu dhiirri tokko onnee isii, qulqullinni isii, saala isiitiif isii jaalata. Ta dhumaa sun ammoo sadan gubbaa san hin qabdu jechuun hin dandeettu. Hundaa qabaachuu hin dandeetti. Laakiin wanni inni itti dabalameef garaa laafinni isii, qulqullinna onnee isii, saala qabaachuu isiitii fi wantoota akkanaatiif nagaan oola.